Tolee nagaadhaa fi araarri jaalalli waaqayyoo bakkaaf kallattii qixa jirtan mana jirtanitti isiniif baay'atu miseensa chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa keessanii warroonni amantii biraa ashamaa harka fuune nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa ta'u anis nagaa kootii. Tolee nagaa koottan sodaan warroonni miseensa naaf hin ta'in jirtan subscribe gochuun maatiinaaf ta'a. Akkuma kanallee warroonni miseensa koo taatanii jirtan like godha, share godha, gooftaan isin haa eebbisu. Guyyaa har'aa kana yaada lama qabadhee tanan isiniif dhufe jechuudha. Yaada lama qabadhee tanan dhufe. Isa dura garuu maaliif uffata hamma kana uffattaa jettanii nan gaafatina. Maaliifan isiniin jedhee uffata hamma kana osuma uffadhee jiru yoo amma baay'ee qorraan jira jechuudha. Baay'ee tokko qorraan jira amma takka tureeyyuutti dabaladha jechuudha. Warroonni qorra biyya Beeruutiin beekne illee na gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Maaliif gaaffii namatti ta'a namni uffata hamma kana uffachuun gaaffii namatti ta'a jechuudha. Garuu warri qorra biyya Beeruut beekanii warri qammasanii arganii keessaa galanii namaatiin beeku jechuudha. Naman gaafatanii hin hubatu jechaadha. Kanaaf ani isin jedhe kanaafiyyuu takka turee baay'ee yookiin lama akkasittan dabaladha jechuudha. Ammaafidha malee kanama keessa baay'ee qorraan jira isiniin jedhee jira. Gooftaan isin haa eebbisu. Yaadni ani qabadhee dhufes maalidha? Yaadamoo yaaddootu nama miidha? Yaadamoo yaaddootu nama miidha kan jedhudha jechuudha. Wantoota kana lamaan wal fakkaatu addan isinii baasa jedhee tananidha. Wantoonni kun lamaan yaadaa fi yaaddoon kun wal fakkaatu. Garuu miidhamni isaan geessisan tokkoyii kan jedhudha ilaalla. Miidhama isaan geessisan tokkodhaayi kan jedhudha. Lamaan isaaniiyyuu nama miidhu malee faayidaa qabu jedhee yaadu'an. Lamaan isaanii jechuudha. Yaaduunis faayidaan qabu nama miidha malee jechuudha. Kanaaf yaaddoon maalidha? Yaaduun immoo maalidha jettanii yoo na gaafattanii maalummaa isaa addaan isinii baasa. Garuu isa kamturra akka nama miidhu immoo naa barreessitu jechuudha. Isa kamtu akka nama miidhuu danda'u gaafan jedhu yaaduuni waan tokko bira ga'uudhaaf yookiis immoo waa galmaan ga'uudhaaf yookiis immoo waan hawwan kana harkaan qabachuudhaaf yaadu jechuudha. Yookiis immoo wanta keessi ofii fedhe arguudhaaf dhama'uu jechuudha. Yaaduu jechuun yaaduun akka kanadha. Yaadda'uunoo maalidha yoo jettan yaadda'uu jechuun immoo wanti kun natti dhufaa laata? Wanti kun wanta nu harkaa qabu kun na harkaa dhumaa laata? Wanti kun immoo natti dhufee na miidha laata? Jedhanii dudubbachuun yookiis yaaduun kun inni maalidha? Yaadda'uu jedhama. Garuu isa kamtu nama miidha? Naaf barreessaa koomentii jalatti. Gaafuma laayikootan yaada keessanis barreessaa jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu nama miidhu isiniin jedheera. Ani garuu jechuudha. Akkani yaadu malee akkani hin yaaddofne waan na daangesse jira. Waatu na daangesse. Na yaada malee yaadda'uu hin danda'u. Maaltu na daangesse? Maaltu si daangesse? Nutoo inuma yaadnaa, inuma yaaddofna yoo naan jettan har'aan booddee hin yaadda'ina. Yaada garuu yaaduun namni gaafuma nama ta'ee dhalate hin yaada. Garuu yaaddoo keessan hundumaa waaqayyotti gataa kan jedhu addana keessatti barreeffamee jira. Kanatu na daangessa kanaafan hin yaaddu. Rakkina keessattis kan harkana qabu. Yoon dhabes kan naaf laatu. Yoon hiyyoomes kan na sooru. Yoon daares kan natti uwwisu. Addana keessatti barreeffamee jira. Kanaafan garan itti yaadda'uun qabu nan yaada malee. Har'aan booddee yaadi malee hin yaadda'in. Yaaddoo kee Kiristoositti gatii dhiisi.
dhimma kee Kiristoositti gatii dhiisi. Inni ormatti si kenna osoo hin taane ofiif si danda'a. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Sagantaa biraadhaan hanga walitti deebinutti ayyaana Waaqayyoo keessanaaf tura. Baay'een isin jaalladha. Miseensa chaanaalii kootii baay'ee tokkoon isin kabaja. Gooftaan isin haa eebbisu. Shaaloom. Tolee, nagaadhaa fi araarri jaalalli Waaqayyoo bakkaaf kallattii qixa jirtan mana jirtanitti isiniif haa baay'atu. Miseensa chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa keessanii warroonni amantii biraa ashama harka fuunee nagaan Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Anis nagaa kootii. Tolee, nagaa koottaansuudhaan warroonni miseensa naaf hin ta'in jirtan sabiskiraayib gochuun maatiinaaf ta'a. Akkuma kanallee warroonni miseensa koo taatanii jirtan laayik godha, sheer godha. Gooftaan isin haa eebbisu. Guyyaa har'aa kana yaada lama qabadhee tanan isiniif dhufe jechuudha. Yaada lama qabadhee tanan dhufe. Isa dura garuu maaliif uffata hamma kana uffattaa jettanii nan gaafatina. Maaliifan isiniin jedhee uffata hamma kana osuman uffadhee jiru amma baay'ee qorraan jira jechuudha. Baay'ee tokko qorraan jira. Amma takka tureeyyuutti hin dabaladha jechuudha. Warroonni qorra biyya Beeruutii hin beekne illee na gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Maaliif gaaffii namatti ta'a namni uffata hamma kana uffachuun gaaffii namatti ta'a jechuudha. Garuu warri qorra biyya Beeruutii beekanii warri qammasanii arganii keessaa galanii namaatiin beeku jechuudha. Nama gaafatanii hin hubatu jecha. Kanaafan isin hin jedhe. Kanaafiyyuu takka turee baay'ee yookiin lama akkasittan dabaladha jechuudha. Ammaafidha malee kanama keessa baay'ee qorraan jira isiniin jedhee jira. Gooftaan isin haa eebbisu. Yaadni ani qabadhee dhufes maalidha? Yaadamoo yaaddootu nama miidha? Yaadamoo yaaddootu nama miidha kan jedhudha jechuudha. Wantoota kana lamaan wal fakkaatu addan isinii baasa jedhee tananidha. Wantoonni kun lamaan yaadaa fi yaaddoon kun wal fakkaatu. Garuu miidhamni isaan geessisan tokkoyii kan jedhudha ilaalla. Miidhama isaan geessisan tokkodhaayi kan jedhudha. Lamaan isaaniiyyuu nama miidhu malee faayidaa qabu jedhee yaadu'ani. Lamaan isaanii jechuudha. Yaaduunis faayidaan qabu nama miidha malee jechuudha. Kanaaf yaaddoon maalidha? Yaaduun immoo maalidha jettanii yoo na gaafattanii maalummaa isaa addaan isinii baasa. Garuu isa kamturra akka nama miidhu immoo naa barreessitu jechuudha. Isa kamtu akka nama miidhuu danda'u gaafan jedhu yaaduuni waan tokko bira ga'uudhaaf yookiis immoo waa galmaan ga'uudhaaf yookiis immoo waan hawwan kana harkaan qabachuudhaaf yaadu jechuudha. Yookiis immoo wanta keessi ofii fedhe arguudhaaf dhama'uu jechuudha. Yaaduu jechuun yaaduun akka kanadha. Yaadda'uunoo maalidha yoo jettan yaadda'uu jechuun immoo wanti kun natti dhufaa laata? Wanti kun wanta nuuf harkaa qabu kun na harkaa dhumaa laata? Wanti kun immoo natti dhufee na miidha laata? Jedhanii dudubbachuun yookiis yaaduun kun inni maalidha? Yaadda'uu jedhama. Garuu isa kamtu nama miidha? Naaf barreessaa koomentii jalatti. Gaafuma laayik gootan yaada keessanis barreessaa jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu nama miidhu isiniin jedheera. Ani garuu jechuudha. Akkani yaadu malee akkani hin yaaddofne waan na daangesse jira. Waatu na daangesse. Na yaada malee yaadda'uu hin danda'u. Maaltu na daangesse? Maaltu si daangesse? Nutoo inuma yaadna, inuma yaaddofna yoo naan jettan har'aan booddee hin yaadda'ina. Yaada garuu yaaduun namni gaafuma nama ta'ee dhalate hin yaada. Garuu yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataa kan jedhu addana keessatti barreeffamee jira. Kanatu na daangessa kanaafan hin yaaddu.
rakkina keessattis kan harkana qabu. Yoon dhabes kan naaf laatu. Yoon hiyyoomes kan na sooru. Yoon daares kan natti uwwisu. Addana keessatti barreeffamee jira. Kanaafan garan itti yaadda'uun qabu nan yaada malee. Har'aan booddee yaadi malee hin yaadda'in. Yaaddoo kee Kiristoositti gatii dhiisi. Dhimma kee Kiristoositti gatii dhiisi. Inni ormatti si kenna osoo hin taane ofiif si danda'a. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Sagantaa biraadhaan hanga walitti deebinutti ayyaana Waaqayyoo keessanaaf tura. Baay'een isin jaalladha. Miseensa chaanaalii kootii baay'ee tokkoon isin kabaja. Gooftaan isin haa eebbisu. Shalom.